Hojjetaa warshaa duraanii amma urjii tiiktookii ta'e. Namichi addunyaa irratti bakkalchi tiiktookii ta'e kun akka warra kaanii tiiktookii irratti osoo shubbisuu hin mul'atu. Qaamni isaayyuu shubbisaaf kana bo'uun fakkaatu. Asoosama yookaan diraamaa barreessee hojjetee agarsiisuun qalbii hawwachuuf carraaqu. Sagalee fi akkaataa itti diraamaa warra kaan hojjetan akkeessuu fi nama kufee ka'u miti. Akkuma qoosaatti callisee dhuma gocha wal xaxaa dhala namaa qeeqa. Namoota addunyaa irratti bakkalcha tiiktookii ta'an hunda caalaa sadarkaa lammaffaa irratti argama. Hordoftoota miiliyoona 100 qaba. Lakkoofsi kunis Awurooppaatti tokkoffaa isaas viidiyoowwan tiiktookii irratti maxxansuus baay'ee salphaa fi gabaaboodha. Qeeqni isaas kanaasaan guutaman miti. Gochaan agarsiisa. Viidiyoowwan namoota karaa wal xaxaa ta'een hojii salphaa raawwatan agarsiisuun ofiisaatiif wantuma sana karaa salphaa ta'een mul'isa. Isaan booda harka isaa facaasuu fi morma isaa sochoosuun xumura. Hordoftoota miiliyoona 100 kan qabu Kaabee Lammii namni jedhamu kuni miidiyaalee hawaasaa irratti Chaarlii D'Ameliyootti aanuun dargaggoo hordoftoota hedduu horate. Akaawuntiin tiiktookii isaas hordoftoota miiliyoona 100 kan qabuu fi yeroo biiliyoona 1 kaasuuf lakkoofsi kun osoo sadarkaa biyyaatiin ilaalamee lammiileen Yuunaayitid Kingdom ol jechuudha. Namoonni tokkos tarii sadarkaa Chaarliin qabate fudhachuu danda'a jedhuun tilmaamu. Kaabee Lammii kan dhalatee biyya lixa Afrikaa kan taate Senegaalitti. Amma kan jiraatu Xaaliyaan keessa. Dargaggoon umurii waggaa 21 Kaabiin tiiktookii fayyadamuu kan eegalee baatii bitootessaa 2020 keessa ture. Wayita COVID-19 addunyaa mudatee ture innis tiiktookii jalqabe. Wayita COVID-19 mudatetti warshaa keessaa hojjetaa ture irraa gaggeeffame. Isaan boodas Kaabiin kallattiin gara maatii isaatti qajeele. Hojii biraa barbaada jedhamee eegamuun illee inni garuu guyyaa guyyaan tiiktookii irratti viidiyoowwan maxxansuu eegale. Yeroo sana viidiyoowwan nama kofalchiisan yoo qoodu akka amma kanaatti addunyaa irratti beekamtiin ittiin argadha jedhee waan yaadiin fakkaatu. Viidiyoowwan inni qoodus maaliif namoonni dhimmootas baay'ee salphaa ta'an akka walxaxaa taasisan kan mul'isudha. Akka inni jedhutti namoonni addunyaa guutuutti argaman viidiyoowwan isaa jaallachuun kan kolfaniif sochii fuula isaa irraa kan ka'e akka ta'e hima. Kan biraa immoo yaada isaa hubachuuf afaan beekuu yookaan dubbachuun gonkumaa kan hin barbaachifne ta'uu dubbata. Kaabii dinqiifataa kubbaa miilaa yoo ta'u, viidiyoowwan irrattis tiishartiiwwan kilaboota ispoortii uffachuun mul'ata. Deeggaraa Juventus kan ta'e Kaabiin urjiiwwan Hooliwud keessaa Eddie Murphy fi Will Smith baay'ee dinqisi. Ammatti hordoftoota hedduu qabaachuun kan isa dursu Chaarlii D'Ameliyoodha. Hordoftoota miiliyoona 120 qaba. Kaabii Lameen ammoo hordoftoota miiliyoona 100 ol qaba. Adiisaan Ree miiliyoona 80 ol, Zaak King miiliyoona 61 ol tartiibaan addunyaa irratti tiiktookii irratti dursaa jiru. Kaabiin ammoo sadarkaa Chaarlii D'Ameliyoo yeroo dhiyootti ni fudhata jedhamee eegama. Walakkeessaa gayyaatiin qofaa hordoftoota miiliyoona 20 ol argachuun dursaa ta'eera. Chaarlii garuu